rational exponents. Asirratti ammoo maal ilaalla kan nuti ilaalaa turre yoo integerii ta'edha. Exponent yoo integerii ta'e amma immoo yoo rational ta'e akkam goonaadha mee isa kana ilaallu. So far we have considered expressions with integer exponents. Hanga ammaatti kan nuti ilaalaa turre integeriidha jechuudha. Exponentiin kan integerii ta'e. You know that 3 raised to 5, 2 raised to minus 3 and 7 raised to 0 mean maal akka ta'e isaan kanneen barannee jirra jechuudha ni beekna. But what do expressions such as 6 raised to 1 over 2 and 6 to over 3 mean? Kunino maal jechuudha? Isaan kanneen haala kamiin hojjennaadha. We now extend the laws of exponent to rational numbers. Kanaafuu isa kana hojjechuudhaaf maal beekuu qabna? Seera exponentii yoo kan rational numberii ta'e isan beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu seera sanniin haa ilaallu. If a is greater than or equal to 0 and n is an integer with n is greater than 1. Yoo n greater than 0 yookiin ammoo walqixa 0 kan ta'u ta'e n ammoo integerii yoo ta'e integerii akkamii greater than 1 yoo kan ta'u taate a raised to 1 over n equal to nth root of a jennee barreessina jechuudha. This also hold when kana jechuun a raised to 1 over n fakkeenya yoo kan fudhannu taate fakkeenyi ni jira waan ta'eef fakkeenya eessuma kan ilaalame seerumaa ilaalu jalqaba irratti. This also holds when a is less than 0 and n is odd. Kun ammoo yeroo kamillee nu gargaara yeroo n keenya less than 0 ta'e jechuun negatiiva ta'e and n is odd. N ammoo yeroo odd ta'e jechuudha. Even taanaan hin ta'u jechuudha. N keenya less than 0 ta'e minusii ta'e n raadikaala jala jiru kun minusii ta'e garuu ammoo n kun lakkoofsa guutuu ta'e jennaan lakkoofsa even ta'e jennaan undefined jennaan jechuudha. Ibsamuu hin danda'u inni sun. Garuu ammoo yoo kan odd ta'u taate lakkoofsa kanneen akka odd kan jennu ni beektanii lakkoofsa lamaaf guutumaan guututti hiramuu hin dandeenye kanneen akka 3, 5, 7 sagalii kanneen jechuudha. Lakkoofsa akkasii yoo kan ta'u taate ni fayyada jechuudha seerri kun. Haala kamiin dubbisnaa? Read isa kana akkamiin dubbisedha? The nth root of a jedhii dubbiseedha jechuudha. Kanaaf haala saniin dubbisuu dandeenya. The nth root of a jennee dubbisna jechuudha. Example 6 express each of the following in the form of a raised to 1 over n. Haala kamiin ibsu jedha. Beezii isaa tokko godhi yookiin akka eetti tokko qofa godhiiti ibsu jedha. Kanaafuu haala kamiin ibsuu dandeenya? A irratti haa ilaallu. A irratti haala kamiin ibsuu dandeenya? 3 raised to 1 over 4 jennee ibsina jechuudha. Maaliif bakka n maaltu jira amma 4tu jira. Reef n fayyadamaa turre yoo n ta'e 1 over n jechaa turre garuu ammoo yeroo 4 ta'etti 1 over 4 jenna jechuudha. Yoo 5 ta'es 1 over 5 yoo itti olis 10 yoo ta'e 1 over 10 jennee ibsina jechuudha. B irratti haala kamiin ibsina? 64 raised to 1 over 5 dha jechuudha. Bakka n maaltu jira? 5 dha. Kanaafuu haala saniin ibsuu dandeenya. Inni itti aanu C irratti 1 over raadikaal 9 jechuun yoo hin kennamin ammoo 2 dha. Akka 2 ta'e hin beekna. Raadikaal jechuun yoo lakkoofsi ittiin barraa'in 2 ta'a jechuudha. 1 over 2. Kanaafuu 9 1 over 2 jennee ibsinu 1 over 2. Kanaafuu isa kana maaliin ibsinu jedhe beezii isaa kophaa isaa waan yookiin ammoo haala kanaan akka 8 ibsi waan jedheef kanaafuu 1 over 9 jennee ibsuu dandeenya. Kanaafuu isa kana haala kamiin salphisna? 9 kana 3 square jechuu dandeenya. Kanaafuu 1 over 3 square into 1 over 2. Kanaafuu 2 kana 2 kanaan balleessuu dandeenya. Kanaafuu maaltu nu hafa? 1 over 3 qofa nu hafa jechuudha. 1 over 3. 1 over 3 ammas 1 over 8 ta'e 1 over 8 ta'e. Kanaafuu 1 a qofaatti ibsi waan nun jedheef haala kamiin ibsina? 3 raised to minus 1. Maaliif lakkoofsa akkana maali jijjiiraa turreef haala kanaan jijjiiraa turre. Kanaafuu inni kun tokkuma ta'a jechuudha. Haala kanaan salphisuu dandeenya. D ammoo haala kamiin ibsina? 32 jechuun 1 over 3 jennaan 32. Maaliif raadikaalli sardi ruutii waan ta'eef kanaafuu maal jennaani? 32
1 over 3 times ammas square jira waan ta'eef square over 4 5 raised to 5 over 3. Kanaafuu haala kamiin ibsina ammas isa kanas salphisuu qabna jechuudha. 32 kana haala kamiin ibsuu dandeenya? Sadii kana haala kamiin nu balleessuu danda'u kan jennu ta'e lakkoofsi si'a sadii baay'atee 32 nuuf kennu kamtu jira haa ilaallu. Okay, jalqaba irratti paawarii kana bakka tokko haa fidannu 32 paawarii isaa yeroo waliin baay'isutti 2 times 1 2 over 3 over 4 raised to 5 over 3. San booda maal goona? 32 kanas haala kamiin barreessina? 2 raised to 5 jennee barreessina. 2 raised to 5 into paawariin isaa 2 over 3 dha. Over afuris gara lamaatti yoo kan jijjiiru ta'e 2 square jennee barreessuu dandeenya jechuudha. 2 square times 5 over 3. San booda maal goona? 5 haala kanaa baay'isnu isa kanas 2 ni barreeffanna. 5 times 2 10 10 over 3. Isa jalaatis 2 ni fudhanna. San booda 2 times 5 10 over 3 dha jechuudha. San booda inni kun haaluma argaa jirruun beeziin keenya lamaanuu bakka lamaa itti wal nu fakkaatee jirtu ta'ee jira. Kanaafuu beezii yoo wal fakkaataa ta'e maal goona? Beezii keessaa tokko fudhannee san booda ekspoonantiiwwan walirraa hir'isna jechuudha. 10 over 3 minus 10 over 3. Kanaafuu inni kun lakkoofsi kun wal fakkaataadha waan ta'eef yeroo walirraa hir'atu maal ta'a? 0 ta'a. 2 raised to 0 2 raised to 0 namoo maal ta'a jennee? 1 ta'a jennee jirra jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphisuu dandeenya isa kana. Okay, akkuma argaa jirtan irratti haala kanaan salphisnee jirra. Inni kunis 3 minus 1 finnee jirra. Isa kanas 1 finnee jirra jechuudha. What is the result of 6 raised to 2 over 3 times 6 raised to 2 over 3 times 6 raised to 2 over 3? Haala kamiin salphisne isa kana yaa ilaallu. Marti isaa tokkuma ilaalaa jirru beeziin isaa wal fakkaataadha. Beezii wal fakkaataa ta'e jennaan tokkuma keessa fudhannaa jechuudha. Beeziiwwan keessaa tokko fudhanna. San booda ekspoonantii isaa marayyuu maal goona? Walitti ida'ana. 2 over 3 plus 2 over 3 plus 2 over 3. San booda isa kana maaliin wal qixa? 6. Beeziin haaluma argaa jirruun beeziin keenya 6 dha. San booda isa kanneen hawaxaan isaanii 3 mataa jechuudha. 3 wal fakkaataa waan ta'eef 3 fudhanna. San booda lakkoofsa gubbaa 2 plus 2 4 4 plus 2 6. San booda 6 over 3 2 ta'a. Meeqa ta'a inni kun? 6 square yeroo kunuutti 36 ta'a jechuudha. Deebiin keenyaan 36 ta'uu qaba. Or 6 square jennee simplify goonee dhiisuu dandeenya haala kanaan. Garuu immoo 6 square ammoo yeroo square goonetti meeqa ta'a? 36 ta'a jechuudha. Karaa biraatiin ammoo haala kamiin hojjete? 6 2 over 3 inni kun si'a sadii baay'atee jechuudha. 6 2 over 3 kun kana jechuun 6 2 over 3 fudhatee jira. San booda si'a meeqa baay'atee? 3. Kanaafuu lawwii kana fayyadamuudhaan seera kana m times n jennaan. Kanaafuu 3 times 2 6 dha. 6 over 3 2 ta'a jechuudha. Inni kunis karaa biraatiin hojjete malee deebiin isaa tokkuma dhufa jechuudha. Haala kanaanis jijjiirree kaa'uu dandeenya. Kana jechuun haala kamiin jijjiiruu dandeenya? Adda babaasne 6 square times 1 over 3 yoo jedhanutti 1 over 3 maal ta'a? Raadikaal third root ta'a jechuudha. Third root of 6 square jennee haala kanaanis kaa'uu dandeenya. In general, if a is greater than 0 and the mn are integers with n is greater than 1, a raised to m over n equal to a raised to m times 1 over n. Isa kanaan walqixa ta'a jechuudha. Inni kunniin seeronni kunniin haala kanaan walqixa ta'uu danda'a. Kanaafuu maal goonee adda baasnee jirra. San booda 1 over n jechuun haala kanaan n zerooti ta'a. A raised to m waan jiruuf haala kanaan isa kanas yoo barbaanne m kana ala baasnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni kun tokkummaa garaagarummaa hin qabaatu. Express example 7 express in the form a raised to m over n with a being a prime number.
n piraayimii ta'e beeziin piraayimii ta'e haala kamiin ibsu jedha. A m over n kanaan ibsi jedha jechuudha. Mee isa kana haala kamiin ibsina? A irratti haala kanaanii san booda 64 1 over 5 ta'a jechuudha inni kun. San booda immoo 64 kana 2 raised to 6 dha. 1 over 5 haaluma jirtutti. San booda 6 tana waan yeroo baay'isu maal ta'a? 6. 6 irra 5 ta'a jechuudha inni A irratti arginu. B irratti ammoo isa kana jalqaba irratti raadikaal 3 jechuun sardi ruut jennee dubbisuu dandeenya. Sardi ruutii kana haala kamiin baasna yookiin ammoo kiiyub ruutii jechuu dandeenya jechuudha. Haala kamiin baasna 1 over 3 ta'a jechuudha inni sun. San booda 60 1 over 3 2 raised to 4 ta'a. 16 ammoo gara beezii isaa yeroo jijjiirutti gara piraayimiitti yeroo jijjiirutti 2 raised to 4. Lakkoofsa kanneen haala kamiin jijjiirrattanii yaaduu dandeettan? Fakkeenyaaf 16 yeroo jijjiirutti akkamitti argachuu dandeenya? 16 as salphisnu lamaan 8 ta'a lamaan 4 lamaan lama jechuudha. Kanaafuu lama meeqa jira? Takka 2 3 4 2 raised to 4. Haala kanaan lakkoofsota guddaa barbaadamaa hin taane lamumaan salphisaa piraayim nambariin xumuraa isiin jalqabaa maal taati? 2dha waan taateef xiqqoon isii irraa kaanee yoo lamaaf nu hin hiramin gara 3 3 yoo hin hiramin gara 5 5 yoo hin hiramin 7 jennee piraayim nambariidhaan beekta waan ta'eef lakkoofsa saniin akkasitti salphisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan argachuu dandeenya. Isa kana san booda 4 waanidha yeroo baay'isnu haala kanaan isa kana argachuu dandeenya jechuudha. C irratti isa kana 27 1 over 8 27 kanas yoo barbaadan salphisaa ilaala. Salphisnaa ilaalu mee 27 lamaan yoo jenne amma lamaaf ni ramu lakkoofsi kun 3f meeqa ta'a? 9 3f 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu 3 cube goonee kaa'uu dandeenya. San booda haala kanaan salphisnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Remember that nth root of a is not a real number if a is negative and n is an even natural number. However, nth root of a is a real number if a is negative and n is an odd natural number. Maal jedha? Yoo nth rootii kana jalatti n kan negative ta'u taate n ammoo evanii kan ta'u taate evanii jechuun lakkoofsa maal jennaan lakkoofsa guutuu isaan jennuun sanii yoo kan ta'u taate maal hin ta'u natural number himti jechuudha. Not real number himti. Real number ta'uu hin danda'u jechuudha inni kun. However, nth root of a is real number. Amma immoo real number yoo maal ta'e yoo n negative ta'e n keenya immoo odd yoo kan ta'u taate maal jennaan real number dha jechuudha. Haala kanaan adda baafachuu qabna. For example, isa kana yoo kan ilaallu ta'e kana kunniin hundi isaaniitu natural number himti jechuudha. Not real number. Real number himti. Whereas kanneen yoo kan ilaallu ta'e ammoo real number dha jechuudha. Maaliif isaan kunniin maayinasiidha garuu ammoo lakkoofsa as jirtan tan nuti ilaallu lakkoofsa haala kana as jirtuun maal taatee jirti? Oodidha jechuudha. Sababa kanaaf maal jennaan isaan kanneen real number jennee ibsina jechuudha. Simplify each of the following. Simplify godheedha. Haala kamiin simplify goona mee haa ilaallu. A irratti haala kamiin simplify goona kan as jalaa kun jalqaba irratti si'a 3 yoo waliin kan baay'isu ta'e maayinasii ta'e maal nuuf kenna? Kana jechuun minus 27 1 over 3 dha. Raadikaal 3 jechuun 1 over 3 dha waan ta'eef san booda maayinasiin 27 immoo meeqa ta'a? Minus 3 raised to 3 1 over 3 jennee barreessinaa jechuudha. San booda 3 inni baddii maaltu hafa? Minus 3 qofatu hafa jechuudha. Haala kanaan salphisuu dandeenya isa A irratti argamu kana. B irratti ammoo B irratti kan jiru minus jalqaba irratti minus 128 raised to 1 over 7 1 over 7 san booda immoo minus 128 jechuun immoo minus 2 raised to 7 1 over 7 jira jechuudha. 1 over 7 san booda 1 over 7 7 naan baddii kana jechuun 7 tokko yeroo baay'isu 7 over 7 ta'a jechuudha. 7 over 7 jechuun 1dha. Kanaafuu deebiin keenya minus 2 ta'a jechuudha. Minus 2 uffatuma waan ta'eef
C irratti ammoo haala kamiin salphisee minus 25 minus 2 raised to 5 isa kan ammoo haala kamiin barreessina minus 32 raised to 1 over 5 over minus 64 raised to 1 over 3 jennee barreessinaa jechuudha jalqaba irratti. San booda haala kamiin barreessinaa minus 30 jechuun minus 5 raised to minus 2 raised to 5 times 1 over 5 jira jechuudha. Ammas 1 over 5 jennaan 1 over 5 over isa kana jechuun ammoo minus 2 raised to 6 minus 2 raised to 6 times 1 over 3. lakkoofsa kana haala kamiin salphisnaa 5 asitti baduu ni dandeetti. Kanaafuu minus 2 over isa kanas 6 irra 3 jechuun 2 ta'a waan ta'eef minus 2 the whole square. San booda inni kun minus 2 ta'a. Inni kan jalaa immoo maal ta'a minus hin ta'u. Inni kun yeroo baay'isutti 4 ta'a jechuudha. San booda minus 1 over 2 jennee salphisnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kana yookiin ammoo minus 2 over 4 jennee dhiisuu dandeenya. Okay. Okay, positive ta'a inni kun positive ta'a. Maaliif asitti hammattuu fayyadamuu hin qabaadhu. Maaliif erga hammattuu waliin baay'isee balleessee deebisee hammattuu fayyadamuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu asirraa maal ta'a minus 2 over minus 2 square jennee deemuu qabna jechuudha. San booda minus 2 over minusiin hin baay'isu. Amma 2 tun minusii tana baay'isuu hin dandeettu. San booda minus 4 jennaan. Minusiin hin baddii maal ta'a 1 over 2 ta'a jechuudha. Inni kun minusii sun ta'in 1 over 2 ta'uu qabaata. Biraaketti yeroo baay'isanitti biraaketti yeroo kam jala galuu qabdi yeroo kam jala galuu hin qabne erga baay'isne immoo deebisnee jala akka galchuu hin qabaanne san addaan baasanii ilaaluu qabdu jechuudha. We conclude our discussion of rational exponent by the following remarks. All rules for integers exponent discussed earlier also hold true for rational exponents. Rule 1 integeriidhaaf fayyadamaa turre laallee jirra. Ruulii hanga torbamaa laallee jirra. Ruuliiwwan sunniin hundi isaaniitu maaliidhaafis hold ta'anii rational exponentiidhaafis ni dhaabatanii jechuudha. Inni biraa irrational exponent itti aanu irrational exponent yoo kan ilaalu ta'e immoo now consider expressions with irrational exponents such as 2 raised to radical 5, 3 raised to pi, 5 raised to 5 raised to 3 times 2 radical 2. Isaan kanneen yoo kan ilaalu ta'e lakkoofsonni kunniin exponentiin kun radical 5 yoo kan ilaalu ta'e inni kun maalidha irrationalidha. Piinis irrationalidha akkuma beeknu inni kunis irrationalidha. Kanaafuu amma kan nuti irratti xiyyeeffannu lakkoofsota akkanaa kanneen irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni kunniin baay'ee rakkisaadha jechuudha. Akka raashinalee fi ekspoonantii intiijarii ilaalaa turre san karaa salphaa ta'een hojjechuu hin dandeenyu. Isa kanaaf fayyadamuudhaaf isa kana hojjechuudhaaf maal fayyadamuu qabna? Kaalkuleetara yoo hin fayyadamiin alatti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif raadikaal 5 haala kamiin akka bahu hin beeknu waan ta'eef garuu salphisuu ni dandeenya. Guutuu isaa deebii guutuu argatuudhaaf baay'ee nu rakkisaa jechuudha. Example 9. Which number is the largest? Lakkoofsa kamtu guddaadha? 3, 2 raised to radical 5 or 4 kamtu caala guddaadha? Lakkoofsota kanneen adda baasuudhaaf maal fayyadamuu qabna? Mee haa ilaallu solution. The answer will not be simple because we do not know the exact value of 2 raised to radical 5. Deebii kan argatuun baay'ee salphaa miti jechuudha. Haala salphaa ta'een argatuu hin dandeenyu. Sababni isaa maal hin beeknu exact value kana beekuu hin dandeenyu jechuudha. Lakkoofsa kana value isaa beekuu hin dandeenyu. Maaliif lakkoofsi kun waan maal ta'eef lakkoofsi kun raadikaal isaa kun irraashinaali waan ta'eef exact value isaa
yoo kaalkuleetaran fayyadameetti beekuun baay'ee nu rakkisa. Kanaafuu isa kana kaalkuleetara fayyadamnee beekuu dandeenya jechuudha. Approximate goone to approximate the number to radical 5 to raise to radical 5 let us consider the following table for 2 raise to x. Okay, table kana fayyadamnee beekuu dandeenya. Okay, x yeroo 2 raise to x kana beekuudhaaf jalqaba 2 raise to x kana x yeroo minus 4 fudhannu isa kana arganne. Kanaafuu kanneen itti galfannee haala kanaan beekuu dandeenya jechuudha. From the table we see that for any value of x in the x2 if x is less than x2 then 2 raised to x1 less than 2 raised to x2 ta'a jechuudha. Therefore since 2 minus 2 2.2 less than radical 5 less than 2 raised to 2.3 we have 2 raised to 2.2 less than 2 raised to radical 5 less than 2 raised to 2.3 isaan kanneen haala kanaan teebilii kanarraa barbaaduu dandeenya jechuudha. Isaan kanneen hiruudhaan haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Let us now take closer approximation to 2 raised to radical 5 by using calculator. Calculator fayyadamuudhaan approximate goone ammas exact value isaa fayyadamuu dandeenya. Maaliif approximate godhuu qabna jechuudha isa lakkoofsa kana. Kanaafuu inni kun maal fayyadamna calculator yoo fayyadamin alatti baay'ee rakkisaadha waan ta'eef lakkoofsota kanneen calculator fayyadamuudhaan laaluu dandeettanii jechuudha. Example 10 give an approximation to 3 raised to pi. 3 raised to pi isa kana jechuun maal jechuudha? 3 raised to 3.14 isa kana barbaadidha. Kanaafuu lakkoofsa kana kaalkuleetariidhaan malatti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha inni kunis. Lakkoofsota haala kanaan kennaman kana barbaaduudhaaf dirqama kaalkuleetara fayyadamuu qabna. Recall that pi ammoo maalitti approximate ta'a? 3.1415926 lakkoofsa kana kanitti approximate ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana 3.14 jennee approximate goone kaa'uu dandeenya. Kanaafuu kaalkuleetara fayyadamnee yoo kan ilaalu ta'e 3 raised to 3.1 yeroo kan ilaalu ta'e isa kana ta'a 3.14 dhaan yoo ta'e isa kana ta'a 3. lakkoofsa guutuun isaa hanga 2.6 tti 2.6 tti kam ta'a isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota kana kaalkuleetara fayyadamuu qabna dirqama. Hence 3 raised to pi approximate to 31.5443 isa kanatti maal ta'a approximate ta'a jechuudha. Round it to 4 decimal place. A 10 place calculator actually approximates 3 pi by 3 raised to 3.141592654 approximate to 31.54. Calculator man kun iyyuu garagaraa jechuudha. Maaliif 4 decimal place yoo kan round goon taate isa kan argannaa yoo kan 10 place taate immoo isa kan argannaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota kanneen kaalkuleetariidhaan baasuu dandeenya. If x is an irrational number and a is greater than 0 then a raised to x is the real number between a raised to x1 and a raised to x2 for all possible choices of rational numbers x1 and x2 such that x1 is less than x2. X in yoo an irrational number ta'e a ammoo greater than 0 ta'e a raised to x kana the real number between inni kun isa kana jechuun a raised to x kun real number maal jidduu jirudha? A raised to x1 fi a raised to x2 jidduu jirudha jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya? x1 less than x maaliif jidduu isaanii jira waan ta'eef less than x2. Kanaafuu haala kanaan fayyadamnee baasuu dandeenya jechuudha. The above statement about irrational exponents suggests that the expressions a raised to x is defined not only for integral and rational exponent integer but also for irrational exponents. A raised to x kana maal ta'a suggest ta'a jechuudha. Maaliif not is defined not only for integral or
rational. Integerii fi rationalii qofaaf define ta'uu jechuudha. Maaliidhaafis define ta'a, irrational exponentidhaafis define ta'a jechuudha. A raised to x kun. Simplify each of the following. Isaan kanneen simplify godhi jedha. Kanaafuu mee isa kana simplify yeroo goonutti haala kamiin simplify godhuu dandeenya. Isa kana jalqaba irratti beeziin akkuma arginu wal fakkaatee jira. Kanaafuu beezii keessaa tokko fudhachuu dandeenya. Garuu immoo isa kanas haala kamiin hojjetamee haa ilaallu. 4 radical 3 plus radical 12. Inni kun amma lakkoofsa kanneen walitti ida'uu hin dandeenyu. Maaliif lakkoofsa radikaala jala jiru walitti ida'uudhaaf maal ta'uu qaba? The same radicalii ta'uu qaba jechuudha. Like radical isa jennuun san ta'uu qaba. Kanaafuu isa kana haala kamiin jijjiiruu dandeenya? 4 raised to radical 3 plus under radical 12 jechuun lakkoofsa kamtu waliin baay'atee 12 nuuf kenna. 6 6 nuuf kenna. Garuu ammoo 6 baan bahuu hin dandeenyeef lakkoofsa bahuu danda'u keessaa tokko haa fudhannu. 4 baay'isuu 3 yoo jenneen kanneen lamii keessaa tokko bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu salphisuu dandeenya. 4 raised to radical 3 plus kana gargar yeroo baasnutti radical 4 times radical 3 jennee gargar baasuu dandeenya. San booda 4 raised to radical 3 plus inni kun maal ta'ee ba'a? 2 ta'ee ba'a jechuudha. 4 kun 2 kanaafuu times radical 3. Kana booda walitti ida'uu dandeenya. Lakkoofsa kanneen kun tokko asii waan qabuuf maal goona? 4 raised to 1 plus 2 times radical 3. Radical 3 wal fakkaata waan ta'eef tokko keessaa fudhannaa jechuudha. San booda 4 raised to kun meeqa ta'a? 3 raised to 3. Kanaafuu isa kana inni kun maal ta'a? 64 ta'a jechuudha. 64 raised to radical 3 jennee haala kanaan simplify godhuu dandeenya jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan haala kanaan fayyadamnee maal godhuu dandeenya? Simplify godhuu ni dandeenya. Isa itti aanus haala hojjetame kanaan isa kana keessaa lamaan wal fakkaataadha waan ta'eef beeziin lamaan wal fakkaataadha. Kanaafuu maal goona? Tokko keessaa fudhanna. Lama yoo keessaa fudhannu kanaaf ammoo kanaaf walitti ida'uu qabna jechuudha. Kanaafuu kan gubbaraa walii idaana radical 5 plus isa kana ammoo yeroo salphisnutti 20 radical 20 kana 4 times 5 dha. Kanaafuu 4 2 ta'ee ba'a, 5 hin bahu waan ta'eef haala kanaan san booda isaan kanneenis as tokko waan jiruuf tokko ida'uu 2 3 radical 5 dha jechuudha. Kan jalaa haaluma jiruun ta'e san booda kan jalaa kanas maal godhuu qabna? Gara lamaatti jijjiiruu qabna yookiin ammoo isa kana gara kan gubbaa kana baay'isuu qabna jechuudha. 2 raised to 3 meeqa ta'a? 8 ta'a. Radical 5 hin jira waan ta'eef san booda isa kana haala kamiin baasna? 8 radical 5 minus radical 5. Lakkoofsa kunniin wal fakkaataadha waan ta'eef 8 radical 5 times minus radical 5 lakkoofsa wal fakkaataa yeroo irraa dhisnu 0 ta'a. Kanaafuu 8 raised to 0 1 ta'a jechuudha. Haala kanaan salphisuu dandeenya. Kan itti aanus haala kamiin salphisna? Akkuma arginu beeziin hanga asitti wal fakkaataadha. Garuu ammoo kamtu wal fakkaataa miti amma inni kun kaanii wal fakkaatu danda'u jechuudha. Kanaafuu isa ammoo maal goona? Salphisuu qabna. 27 jechuun 3 raised to 3 dha. 3 raised to 3 radical 2. Inni kun ammoo maal ta'a? Kanneen lamii fudhannee walitti taa'ee daanu jalqaba irratti kanneen lamii yeroo fudhannutti 3 fudhannaa radical 2 plus into minus radical 3 yeroo jennutti inni kun yeroo wal bira fidutti kanaaf kana yeroo ida'uu goonu hir'isuuf deebi'aa jechuudha. Maaliif kun waan maayinasii ta'eef san booda 0 wal godha. Kanaafuu isa kana 3 raised to 0 tti deebi'aa jechuudha. San booda isa jechuun ammoo 3 raised to 0 jechuun ammoo 1 dha. Kanaafuu 1 times kana yeroo baay'isnutti isuma argannaa jechuudha. San booda maal goona? Kana salphisuu dandeenya. Ammas radical 18
maal ta'a raadikaal 8 4 times 2 ta'a jechuudha. 4 times 2 ta'ee salphatuu danda'a. 4 ammoo meeqa ta'ee ba'a? 2 ta'ee ba'a. Raadikaal 2 waan hin baaneef haala kanaan raadikaal 8 salphisuu dandeenya jechuudha. San booda maal goona? Isaan kanneen keessaa wal fakkaataa ta'ee jira. 3 fudhannaa. Exponentii isaa ammoo walirraa hir'isna. 3 raadikaal 2 fi 2 raadikaal 2 yeroo walirraa hir'isutti maal walirraa hir'isna? Isa kana 3 raadikaal 2 minus 2 raadikaal 3. Kanaafuu amma maal goona? 3 jenneeni 3 minus 2 1 raadikaal 3. San booda maal ta'a? 3 raised to 1 3 mataa waan ta'eef raadikaal 2 as 2 jenneeni hojjennaa jechuudha. Haala kanaan salphisuu dandeenya. The laws of exponents discussed earlier for integral and rational exponents continue to hold true for irrational exponents. Lowin seerri jalqaba ilaalle sun kan irrationality fi kan integerii sun maaliidhaafis ni fayyada? Irrationaliidhaafis ni fayyada jechuudha. Kanaafuu isaafis ni dhaabata seeronni sunniin. In general, if A and B are positive numbers and R and S are real numbers, then A raised to R times A raised to S equal to A raised to R plus S walii idaana jennee jirra. Kanaafuu inni kun seeruma jalqabaatanii wal fakkaataa jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo maal goona? Walirraa hir'isna. R minus S jennee isa kan ammoo waliin baay'isnaa jechuudha. Lamaanuu seeruma jalqaba ilaalisanii kan qubeema jijjiiree nuuf kaa'e malee tokkuma jechuudha. Kanaafuu inni kunis lamaaniifuu ni dhaabata waan ta'eef A raised to S times B raised to S. Kanas maal goona? Lamaaniinuu ni baay'isnaa jechuudha. Seeruma wal fakkaataadha waan ta'eef kan jalqabaatiin tokkuma. Kanaafuu isaan kanneen seerota jalqabaatiin uumaa garaagarummaa hin qaban wal fakkaataadha jechuudha. Seeronni kunniin seerota kanneen maaliif nuuf fide? Seeronni jalqaba jechaa ture sun isaanuma kana. Garuu ammoo bakka tokko qubee jijjiiree fayyadame malee tokkuma jechuudha. Seeronni haala ittiin walii ida'aa turre, waliin baay'isaa turre, walirraa hir'isaa turre tokkuma ta'a. Kanaafuu haala kanaan hubatuu qabdan jechuudha.